Dhaggeeffattoonni marii bunaa killaa har'aa keessatti keessummoota lama qabadhee isinii dhiyaadheera. Dr. Turaa Lencoo fi faarmaasistii barataa faarmaasii Haashim Aadam waliin waa'ee dhukkuba vaayrasii koronaa irratti marii godhuu deemna. Marii keenya har'aa jalqabuun duratti mee keessummoonni kiyya lamaan gabaabsitanii otoo dhaggeeffattootaa fi dhaggeeffattootaan akka wal baruuf tolu osoo gabaabsitanii of barsiiftanii. Ani Turaa Lencoo naan jedhanii biqiltuu dhaladhee guddadhee Oromiyaatti. Leenjii ammoo ogeessa fayyaa asitti baradhee xumure. Amma wanni dalagutti jiru anesteeziyaa nama raffisuu yeroo sarjariititti akkan sochoonillee gargaaruu irratti jechuu tokko. Lammata mootu ICU intensive care nama lubbamee yookaan dhibeen itti hammaattee gargaaraa jechuudha. Biyya itti hojjettullee osoo waliin ibsite state waliin. Biyyi itti hojjedhu Ameerikaa as Ohio'tti hojjedha jechuudha, Columbus, Ohio. Hayyee Haashim carraan keeti. Ayyee galatooma ani Haashim Aadam jedhama. Oromiyaa irraa dhufne mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Diriraatti baradhee waggaa cinaallee taatu yuunivarsiitii Finfinnee balbala dhoofnee amma kunoo biyya baqaa keessallee walloonee biyya Ameerikaa kana dhugalee amma waggaa 16. Vaayrasii koronaa jedhamu baatii 3 dura dogongoruu baadhee naannoo ammajii keessa kan ammoo naannoo muddee gara dhumaa waggaa dabre gara dhumaa biyya Chaayinaa naannoo magaalaa waan jedhamutti vaayirasiin kun argame. Vaayirasiin kunis reestooraantii garaagaraa keessatti namoota nyaata nyaatanii fi nyaata garaagaraa bitatanii manatti galan dhukkuba kana mallattoo dhukkuba kana agarsiisanii achirratti biyya san keessatti gaagama hedduu fidee yeroo sanitti addunyaan biraa warri Yuuroopis warri Noorz Ameerikaa fi jiddu galeessa bahaa jiranis biyyoonni hedduu xiyyeeffannaa hamma kanaatti hin kennine ture. Haa ta'u immoo biyya sanitti gaagama hedduu erga geessee nama hedduu fixee booda gara Yuuroopitti cehe. Keessatti immoo Yuuroop keessatti Ispeenii fi Xaaliyaanitti gaagama guddaa geessaadha. Nama 10,000 ol yeroo baatii 3 hin geenye keessatti fixee. Ingilizittis, Jarmanittis akkasii jiddu galeessa bahaa keessaa ammoo biyyi baay'eetti miidhamaa dhukkuba kanaan lammiilee ofii dhabaa jirtu Iraanii. Yeroo dhiyoo keessa immoo kaaba Ameerikaa kanatti keessattuu immoo biyya isin keessa jiraattan Ameerikaatti lammiilee isaanii almost odeessa har'a jiru nama 8,000 ol galaafateera. Nama 300,000 kan hin hanqannetu dhukkuba kanaan akka qabame odeessi mootummaa Ameerikaa ifa godhe guyyaa har'aa. Keessattuu immoo New York State'itti caalaa dhukkuba kanaan namoonni qabaman hedduu akka ta'anii fi namoonni lubbuu isaanii dhukkuba kanaan gaagames naannoo magaalaa New Yorkii fi naannoo kanatti hedduu akka ta'an ragaan mootummaa Ameerikaa ni agarsiisa. Biyyi keenyas namoota ragaa kaleessa yookiin har'a jiru nama 35-40 kan hin caalle teessu godhanii akka arganii fi ragaan mootummaatii fi ragaanii waldaa fayyaa addunyaa WHO ni agarsiisa. Mee kanumaan wal qabatee uummanni keenyas ifatti dhukkuba kanaa waa'ee dhukkuba kanaa akka hubatu of course miidiyaan garaagaraa mootummaanis waan kana irratti hojjetaa jiru yeroo keessattuu 7-5 dabre kana keessa. Mee jalqabbiif akka nuun tolu mallattoon dhukkubni kanaa maali? Mee dhukkuboota biraa kan mallattoo vaayirasii kanaan namni qabame wal fakkeenyi jiru hoo garaagarummaan jira. Mee waan kana irratti akka
barataa fi ogeeyyii fayyaatitti wanni uummata keenyaa dhaamtan maaltu jira? Ani jalqabumoo jalqabe. So kuni wanni hunda ammas jette kunniin kan uummata jiru ka vaayirasichi bakka jalqabee Chaayinaa irraa jalqabee amma addunyaa hunda waliin ga'ee nama baay'eetu miliyoonaa ol ta'eera amma namni qabame. Mallattoon isaa ka tokko ka rakkoo ta'eetii namni akkana miidhamutti jiru isa mallattoo isaa dhibee kaawwaniin adda baafachuutu rakkoo. Mallattooma qufaan kun namatti argisiisa. Mallattooma fuluun illee argisiisa. Mallattooma infekshiniin kamiyyuu sitti argisiisa. Mallattoo isaa keessaa tokko qaamni si'oo'u. Qaamni sirriitti si'oo'ee tempereecharii ol ka'uu jechuudha. Kun ammootu qufaa gogaa nama qufaasisa. Lamaan kunniin akka qorannoo hagammaatti jirutti ilaalcha laalaa jiranitti lamaan kunniin yeroo tokko mul'atu. Qufaan gogaanii fi qaamni si'oo'uun jechuudha. Mallattoon biraa kan argisiisu immoo si dadhabsiisu. Dadhabbiin waan biraa irraallee dhufuu danda'a. Akkuma dhibee kaawwanii fi waan biraallee dadhabu. Yoo san bira taree hammaachaa deemu fakkaate immootu hafuura baafachuu rakkisa. Kunniin arfan kun yeroo baay'ee keessaa hunda sadiin jalqabaa sun si dadhabsiisuu, qaamni si'oo'uu fi si qufaasisuun sun yeroo baay'ee mul'atu. Kasanirraa hafe yeroo tokko darbee nama tokko irratti ammootu akka lolloojjii godhuu, garaan baasuullee, onneen dhukkubuu, lapheen gubuu kunniin illee ni jiraata. Suni yeroo baay'een argamuu nama tokko irratti mul'achuu danda'a jechuudha. Kana mallattoo kanniin yoo dhibee biraatiin qufaa si qabuun yeroo hunda nama qabee namarraa fayyuun yookaan infekshinii biraatiin yoo walitti qabnee ilaalle kunniin hunduu mul'achuu danda'a. Kanaan ta'uu shakkiteeti isa ta'innaa laata jettee of eeguu qabdu yoo nama qabamee wayii jiraate naannoo keessanitti namni 38 lakkaa'an kanaa yoo wal qunnamtii qabaate shakkuu ol guddisaa jechuudha. Sanirra taree isa ta'uu sirriitti addaan beekuu fi laaboraatoorii ilaalaman malee mirkaneessuun hin danda'amu jechuudha. Isa laaboraatoorii ilaaluun ammootuu baay'ee rakkisa. Biyya guutuu keessatti amma nama 80 wayii akkas laalan guyyaa tokkotti jechuudha. Hospitaala dhattee yookaan mana yaalaa dhattee waan akka salphatti si laalanii dhibee kana qabda siin jedhanii fi dhibeen jechuudha. Mallattoon kun kaawwanii wal fakkaata. Laaboraatooriin ilaalamanii hin jiru. Kanaafuu akka qabamanitti of shakkanii ofii fi maatii fi nama bira jiranillee of eeguun barbaachisaa jechuuf jedha. Addaan wanni si baasisee dhibee kana qabda jedhu fi mallattoon argisiisu hin jiru. Haga laaboraatoorii ilaalamtutti jechuuf. Galatoomii, mee Haashim sanumaan waliin qabsiistee akka deebistuuf namni tokko gaafii tokko ka keessaan na gaafate dhukkubni shekkeerees kan afaan Ingiliishiitiin afaan Ingiliffaatiin taayifas jedhamu kan ammoo afaan Amaaraatiin tasiboo jedhamu sunii fi dhukkubni kun garaagarummaan isaa maali? Sunis namatti dabalaa temperature namaa hedduu nama dabalaa yeroo hedduu temperature akka symptomii vaayrasii kanaatittis laaluun ni jira. Garaagarummaan isaa maali? Wal fakkeenya kana ni qabanii ka jedhu namni tokko na gaafate mee kana waliin qabsiisii mallattoo dhukkubni kun agarsiisu waan itti dabaltoo jiraate summarize godhi. Dhukkuba kana akkuma Turaan ibsetti ho'a jedheera gogaa qufaa'uudha. Akkasumas ammoo yoo mara more severe yookaan baay'ee yoo hammaate ammoo hafuura baafachuu nama dhugaa jedhe. Waan nama ajaa'ibu keessaa qufaan mataa nama dhukkubuu yookaan ammoo qaama irratti akka raash afaan Oromootiin qaama irratti akka Ingiliffaan raash jedhama yookaan ammoo
wana kasi na fakate fever even fever is anillee qaba taifasinu okay okana mo hanto qabachuuni waan kana keessa amma fever fi coffee ni walitti fide jechuudha dabalataan raashisanii fi mataa dhukkubu okana mana dhukkubu headache waan taifasin qabu so wala akkuma wanni asirra dabaloo jiraate tokkoffaa yoo karaa dheeraa deemtee bakka namitti baay'ee fudhattee mallattooleen kun sirriitti argaman yookaan kanaa ta'uu danda'a dhukkuba amma deemaa jiru kana ta'uu danda'a yookaan immoo dhukkuboota biraa akka dhukkuboonni biraa immoo waan kana especially any infection with viral or bacterial yoo ta'e feverii hin dabala yookaan ho'ii qaamaa hin dabala. Kabra ammoo yoo laabii fidanii red blood cell, white blood cells yookaan ammoo qaama keenya keessatti seelii dhiigaa akka dhukkuba nurraa dhoogu jira yookaan ammoo dhukkuba adii kan jedhamu kun hin dabala wanni biraallee hin jira jechuudha. So kana vaayirasii illee ta'ee baakteeriyaa ta'e yookaan ammoo paarasaayitii biraallee qaama kee keessa seene feeveriin it's kind of obvious. Kaaf dhukkuboonni biraallee akka qabanii jira. So wanna xiqqoo kana adda godhoo jiraate yoo namni shortness of breath dhukkuboonni biraallee osoo jiranuu waan sadiin tana fakkeenyaaf amma ho'aa fi qufaa fi hafuura baafachuu yoo dadhabne yeroo ammaa kanatti maybe COVID-19 kana waliin deemuu danda'a jedhee wanni jechuu danda'a. Garuu qufamaa fi ho'a qofa yoo ta'e it's very hard ammatti. Galatoomii kan biraa kanuma waliin yeroo ammaa gaa dhukkuba kanaa fi dawaan arganne biyyoonni garaagaraa waan kanarratti qorannoo garaagaraa gaggeessaa jiru. Bajeta hedduu ramadanii saayintistoota isaanii riisarcharoota isaanii halkanii guyyaa waan kanarratti akka hojjetan talaallii dhukkuba kanaa akka argatan irratti hojjetaa jiru. Wanni tokko maybe kan uummata keenya waan gargaaru akka odeeffannootitti gargaaru social media irrallee yeroo hedduu kadeemu kan arge wantoota akka painkillerii kanneen kan akka advilii, tylenol, ibuprofen fa'a akkasii kunniin fa'a keessattuu immoo lamaan dura tuqee advilii fi ibuprofen fa'a fudhachuuni dhukkuba kana daran namatti hammeessaa waan jedhamus literature irraa dubbisuu baadhu social media irra hedduu deema. Tylenoliin irra gaariidha. Xiqqoo painii isaa gadi dhukkubbii namarraa laaffisuu irratti warri lamaan duraa sun immoo namatti hammeessaa hin fudhatinaa waan jedhaniis miidiyaa social media garaagaraa irratti hin deemu. Wanna kana irratti wanni isin comment gootan maali gorsi ummataaf qabdan? So udu sanii himaa jiranii hafuura fuunfachoollee namarraa balleessa hafuura yoo waasita ja'an fuunfattee argitu kanallee si jalaa balleessa mallattoo isaa keessaa tokko ta'uu danda'a waan jedhamtu jira. Mallattoo jenne kanneen dabalatee fuunfachoo hafuuraan waa ulachoollee yoo si jalaa baddee waan isaa wal qabate ta'uu noolu jedhanii shakkuun gaarii jechuudha. Gaafii tanteetti taruufi so dhibeen kun yoo si qabe waan orgaanii hedduu si jalaa miidhuu danda'a. Tokko hafuura baafachoo, tokko kalee fi onneellee miidhuu danda'a. Ibuprofenii fi adviliin dhibee mataa isaatu sitti jabeessuu danda'aniin waan biraati sunillee jira. Ta'uu danda'a. Sanii dhibbatti waan mirkanaa'ee yookaan qoratamee irra ga'ee miti. Jara lamaa wanni ofirraa dhiisuun si barbaachisuufu kalee si tuquu dandeetti sunniin lamaan. Kanaafuu yoo dhibeen sun sitti hammaattee dhibeenuu ofiiyyuu kalee si tutti qoricha kana illee itti dabaltee yoo fudhattee gaafa kalee si tuqame dhibeen qorichi kun sitti hammeessuu danda'a. Yoo taanoo fudhatte waa lamaa si fayyaddi. Kalee sin tuttuu takka lammata immoo feverii illee
keessa main symptoms itti argisiisaa jiru fever waan ta'eef ho'ina qaamaa waan ta'eef ho'ina qaamaa kanallee si gadhiifti. Ibuprofen fi adviiliin dhiphisuu danda'anii garuu akka taananooliitti si dhiphisuu dhabuu danda'an. Kanaafuu rakkoo jarri fiduu dhibee kana sitti hammeessuu dandeettuu fi miidhaa jarri kalee irra fidduu fi faayidaa irraa argattu. Saniif jecha taananoolii rikoomandii godhan yeroo baay'ee taananooliitu irra wayyaa waan jedhamtu jira jechuudha. Galatoom Haashim waan itti dabaltu ni qabda. Wanni ana asirra dabaloo jiraate waan Dr. Turaa jedhu irra jabeessuu fi yes especially dhibee kidneys irratti AKI yookaan ammoo acute kidney injury waan jedhamu jira. Ibuprofen or walumaa galatti NSAID waan jedhamu jira. Group AKI yookaan ammoo kidney disease rakkina wanna kalee yookaan kidney jedhanii mitire isarratti warri ibuprofen faa yookaan ammoo qorichoonni biraas baay'ee jiranii. Especially they cause acute kidney disease. Acute kidney injury. Yeroo mana yaalaa fudhattee mana yaalaatu qoricha garaagaraa si kennanii yoo fakkeenyaaf laabii uumamaa hojii godhan namoonni baay'ee kaachisiisan kidney rakkina kalee kana qabaatanii qorichoota keessaa hambifaman keessa yookaan ammoo namni tokko akka hin fudhanne jedhan keessaa warri ibuprofen faa yookaan ammoo naproxen walumaa galatti ammoo warri NSAIDs jedhaman kunniin warra san jechuudha. Kabraa ammoo waan argeerraa warri akka ibuprofeniitii fi yookaan walumaa galatti NSAIDin kunniin nama rakkina dhukkuba sombaa qabu yookaan azmaa qabuu fi dhoorkaa. Yaada inni bareeda dubbatee waan akka asmaa yoo qabaatte yookaan dhibee sombaa kamiyyuu yoo qabaatte durumaayyuu qoricha kanneen fudhachuu irraa qusachuun gaarii. Kabraa itti dabaluu barbaadu mallattoo kanaa fi ofirraa dhooguuf jecha namni yeroo baay'ee 1-800 nambarii qabna warra IHOPA Oromoo International Oromoo Health Association kan jedhan san irratti. Nama hedduutu na bilbilee na gaafata maalirra waan akkanaa qabaa garaan dhukkubaa jira mallattoo kanaa wal fakkaataa jedhan. Wanni isaan fudhachuu jalqabanii qullubbii fi jinjibilaa fi loomii akka preventative measure itti fudhachuu jalqabe namni baay'een. Sun ammoo garaa si dhukkubsa akkanaanuyyuu yoo dhibee garaachaa dura qabaattes qabaatte yoo hin qabaanne illee si dhukkubsa. So isa fudhatanii na dhukkubaa jechuun illee jira. So yoo hin barbaachifne preventative measure saniif faayidaa isaa waan hin beekne irraa of qusadhaa mallattoo saniin akka wal keessaa isin harkaan banne ibuprofen fi adviiliin kunniin garaachallee nama tuquu danda'a jechuudha. Hundaafuyyuu qoricha kanneen irraa of eeguun bareedaa yoo ammootu durumarraa kan fudhataa turtan ta'e kanaaf jecha dhaabuun hin barbaachisu ofii ammootu akka haarawaatti yoo jalqabu barbaachise taananooliin jalqabu wayyaa ibuprofen for adviilii irra jechuudha. Waan kana haasofne jalqabee CDC fi WHO illee laalu ture waan isaanii gaafii frequently asked questions kan jedhan tokko jira gaafii namni garaagaraa gaafatu irra isaan ka deebisan. Waa'ee qullubbiidhaa fi jinjibilaa sanii irraa utaalaa. Waa'ee qullubbii suni natural food kunniin bu'aa baay'ee akka qabuun beeku. Especially fakkeenyaaf hamma qullubbii yoo fudhanne antibiotics wannaa qaba. Doozii isaallee beekuu dhabaannu. Garuu dhukkuba amma deemu kanaanii wanni ifaan ifatti sirraa dhoogga jedhee yookaan ammoo evidensiin hin jiru. Isaan akkasina warri amma fakkeenyaaf warri WHO ati jedhee evidensii wayituu hin jiru wanti kun dhukkuba kana sirraa dhooggaa wanni jedhu. Garuu let's say antibiotics illee yoo jenne antibiotics fayyadamtee vaayirasii kana ofirraa dhooguu hin dandeettu yookaan fayyisuu hin dandeettu. Wannaan qorichinu waan hin jirre jechuudha. Irruma dabalumaa. Manni keenya keessattuu jinjibila, shunkurtii adii yookaan qullubbii, loomii
wantoonni kunniin hedduu gaariidha waan jedhu kaasanii. Kan biraa immoo vaayitaamin C fa'aa waan nyaata vaayitaamin C qabu hedduu fudhadhaa. Immunity namaa jabeessaa kan jedhullee ni jira. Zinkii fa'aa waan qabaniis fudhadhaa waan ni jedhu ni jira. Keessattuu ammoo namni hedduun zinjibila, qullubbii, loomii waan kanniin gabaarraayyuu haga dhabuutitti yeroo gaametu ture. Ani gaafa jalqaba 7 dura natti himanii qullubbii fi zinjibila bitadhadhee stoora grocery store deeme hin dhabe. Stoora 3-4 deeme zinjibila guutumaan guututti hin dhabe. Qullubbii mana tokko argadhee bitadhe. So maal naan jedhe namni tokko na bilbilee galgala naan jedhe lamaan isii firee lamaan isii nyaadhu bulii naan jedhe. Dhugatti qullubbiin takkattiin yoo nyaatan hagam akka laphee nama gubu hafuura addaan nama kutu. I don't know if you guys have tried it before. Hedduu hamaadha. Scientifically proven ta'uu baatus namni keenya yeroo hedduu traditionally biyyatti kufaa waan adda addaa kanneen waan akka qaqqee nama qabuu fi laphee nama qabu kanaaf waan itti fayyadamaa tureef bifa saniin wal gorsaa turanii immoo medically proven miti. Kan vitamin C sanii fudhadhaa jedhu kanarratti nyaata vitamin C hedduminaan qabu zinkii fa'aa hedduminaan qabu fudhadhaa jedhu kanarratti yoo wanni isin gorsitan maaltu jira? So vitamin C yoo jennee vitamin C ni immune kan keessi stimulate godhuu danda'a. Hagam fudhattee hagamtu si hojjetaa namootu gaaffii biraati. Yoo reasonable amount yoo fudhattee yoo si miidhuu baatee fudhachuun badooman qabu. Ammoo bira darbanii takka loomii fudhattee garaachee of dhukkubsata ta'e faayidaa isaa irra miidhaa isaatti jira. Zinkitti yoo deebine zinkii vaayrasiin kuni yoo seelii qaamaa keessa seenu zinkiin akka inni baay'anne dhooga. Kanaafi qorichi hydrochlorine jedhan sunii fi qorichi malaariyaa sun jechuudha. Inni seelii keessa wannalee azithromycin illee jedhaanani kaatama jettee yaa hydrochloroquine fi azithromycin illee jechuu jira yaa Zipaakii fi yookaan zipaakiin akka I think studying China irraa argisiisutti study tokko lama France irraa illee tokko xiqqaa nama 26 irra kalallaalan yoo infectioniin bacteria superinfect akan gooneef kabiraarraa ittisuuf qorichi malaariyaa kunniini zinkiin kun seelii keessa seenuu qaba isa bacteria akka wali horra godhu. Zinkiin kophaa isaatti charged waan ta'eef seelii keessa seenuu hin danda'u. Kanaafuu chloroquine or hydroxychloroquine seelii keessa seenanii bakka zinkii bu'aniiti fayyaduu danda'an. Sanii suspected. So namni wanni zinkii fudhadhaa jechuun dhufee achirraa. Zinkii kun taalaan illee yoo fudhatte seelii keessa yoo seenee bacteria vaayirasii kan akka waliin baay'isne yoo kan goone faayidaa hin qabu jechuudha. Hojiin isaa utuu dandeettee seelii keessa seensiftee bacteria vaayirasii seelii keessa seenee sana akka waliin horra godhu. Charged waan ta'eef zinkiin akka supplementii itti fudhattu sin fayyadu jechuu barbaade. Hydroxychloroquine fi chloroquine ammootu san seenee seelii keessa seenee si fayyaduu danda'a waan jedhu jira. Sunniinuu studying yookaan qorannoon gahaan hin jiru sanuu fudhadhaa jechuuf hin rakkisa. Garuu ogeeyyiin fayyaa hedduun bakka hedduutti hatattama yeroo kanaatii fi miidhaa dhibeen kun geessuu fi waan godhan yoo dhabanii haafa qabatanii maal jedhanii mammaaka jedhu saniif jecha itti fayyadamuu jalqabaniidha. Qorichi kunniin kan malaariyaati. Metadiin inni vaayirasii kana lash godhuu danda'innaa jedhanii shakkanii karaa zinkii saniifi jechuudha. Sanuuyyuu inflaameshinii yoo gargaarillee jedhama. Argitee wantummaan more important asirra jiruyyuu inflammation yookaan ammoo
argitee qaamni kee fakkeenya vaayirasiin yookaan baakteeriyaan qaama kee keessa galu maali? Bishaan guuraame qaamni namaa. Dan ujummoon hafuuraa kuniin hin cuccufamu miti. So inflammation yoo gadi qaatee maybe ujummoon hafuuraa kana akka cufamu kun isa xiqqoo gassaabisuu danda'a waan jedhamu wayiitiif sanuu wannummaan fudhatamu itti yaadameefuu waan sani waan jedhamu wayii xiqqoo maybe evidence jiruu yoo sanuma malee wanni biraa baay'ee akkuma ta'etti faayidaan baay'ee waan jiru fakkaata. Faayidaan isaa maqaa study san itti deebi'ee yoo xiqqootu nama hedduutu waan san gaafataa waan jiruuf. Hydroxychloroquine fi zipaakii kana waliin qabanii warri qo'atan. I think nama 36 ture. Nama 26 gruupii tokkotti nama 16 gruupii qoricha kana kenniifti jechuudha. Namni 6 achi keessa mootuu akka nama ICU sirri dubbamee jennaan keessaa baasanii jechuudha. Namoonni kun umrii isaanii illee hagas gugurdatee nama silaa miidhaa irraa fayyisuu danda'a qorichi kun jedhu ittiin fayyadamu. Namni yeroo baay'ee qorannoon gahaa bareeda kan jedhanii yoo nama hedduu ta'e nama 26 miti achii ol ta'u. San irratti illee blind study jedhan waan kun namni yaala aaruu fi namni yaala aaruu illee utuu argin qoricha kennamuuf utuu bayaasiin ta'e jechuudha. Qoricha kana wayyuun dhaabbattee akkati gargaartee maqaa qoricha sanii akka guddiftu si dhoobuuf jecha atillee namni yaalullee kan yaalamullee akka hin argane godhanii qorannoo san deemsisuu qaban. Qorannoon kun akkasitti illee hin deemne. Yeroo dhibeen kun itti nama miidhaarullee baay'ee hatattama dhiyoo kanallee dhufe yeroo itti qoratanii daddaan baafatanii jiru. It's not controlled study limit. It's not controlled study. Study long term maal rakkoo fida nama kanaa kanarratti duuba yoo waggaa tokko booda waggaa lama booda qorichi amma fudhatan kun rakkoo fiduu danda'a kan jedhu sanillee wanni qoratamee jiru. Kanaafuu gorsii achirratti kennamu yeroo baay'ee yoo doktorri kan keetii fi fiizishaaniin kan keessa ilaalee waan biraa wanni sii godhuu danda'u hin jiru qorichi kun itti fayyadamtullee baay'ee si miidhu onnee miidhuu danda'a wanni kun. Rakkoo biraallee hin qabaataa sawwaan yeroo biraatti deebinee yookaan sagantaa biraa irratti maxxinaan haasofnu yoo fiizishaaniin kan kee yookaan doktorri kan kee walii galtanii fudhadhuu si hayyame malee qoricha kana gabaarraa yookaan nama biraarraa fudhattee fudhachuun gaarii miti. Faayidaa isaa irra miidhuu danda'a jechuudha. Amma immoo dubbima ishee irra dabaluu fi asuma dhiyoo kana erga pirezidaantii biyya kanaa Doonaald Tiraamp waa'ee qoricha kana haasa'uu jalqabee namni wayii gara Texas, I don't know if Texas somewhere in Arizona fayyadamee gabbahee alumaa bitee fayyadamee namichi osoo du'e. Maybe overdosed. Kanaaf ogeessa fayyaa yookaan doktora kee yoo qabaatte primary physician itti bilbiltee walii galtan malee qoricha kana fudhachuun miidhaa guddaa qaba. Namallee ajjeesee waan jiruuf jechuudha. Galatooma ibsa bareedaa kennitanii yeroo dhiyoo ammoo torbee dabre keessa aangawoonni mootummaa Itoophiyaa qoricha kana dhukkuba kanaaf dawaa arganne waan jedhu tokkollee odeessa dabarsaa turanii. Haa ta'u immoo qorannaan isaan gaggeessanii akkamiin gaggeessanii eessa gaggeessanii yeroo meeqaaf gaggeessanii waan jedhu sani diteelii isaa ifan goone. Wanni ammatti clearly jiru qorichi dhukkuba kana fayyisuu danda'u ammatti akka addunyaan biyya kamiyyuu addunyaa kamiyyuurrayyuu akka hin jirre ifa jechuudha. Kana uummanni keenya akkasitti akka hubatuu fi waan kana kaasee ammaaf ammoo yaaliin biyyoota garaagaraa irratti akka godhamaa jiru isinis kaastanii jirtanii keessattuu immoo mootummaan Ameerikaa yeroo dheeraadhaaf haga dhukkubni kun as dhufe keessattuu biyya isaa keessatti akka jamaate dhukkuba dawaa busaa kana klorokiin kan amma isin kaastan kana tajaajila dhukkubsattoota vaayirasii kanaan qabamaniif akka tajaajila isaaniitiif oolu dhiibbaa akka godhaa jiru isinis kaastanii jirtanii. Ammaaf garuu addunyaan
dhukkuba kana to'achuuf keessattuu tamsa'ina isaa to'achuudhaaf waan lama lafa kaa'anii tokko social distancing lammaffaa immoo harka dhiqachuu. Akka furmaataatitti dhukkuba kana to'achuudhaaf tamsa'ina isaa keessattuu to'achuudhaaf namarraa namatti akka wanni hin jenne warra dhibee kanaan qabame immoo qoratanii qabamuu isaa egaa baasanii booda namarraa achi baasanii kophatti maqsanii akka inni yaala argatu fi amma tokko ammoo dhukkuba san nama biraatitti akka hin dabarsine godhaa jiru. Kanaan walitti wal qabatee keessattuu immoo social distancing kun biyya keenyatti hedduu rakkisaadha. Maatii tokko mana tokko keessa maatiin hedduu jira. Namni keenya uummata hawaasummaatii, uummata hawaasaan waliin jiraatu, uummata tuutaan waliin jiraatu. Ammallee immoo biyyoonni guddatanuu humna qorannoo dhukkuba kana nama fayyaa fi nama dhibamaa ittiin addaan baasanii meeshaa gahaa isaanuun qabanii guyyatti nama muraasa wal'aananii oolanii jalqaba irratti chaalenjii guddaa ture. Amma fooyya'aa dhufaa jira. Biyyi keenya immoo humna ittiin namoota dhukkuba kana vaayirasii kana qabaniif hin qabne ittiin baafatan humna gahaa ammasanii qabanii ogeeyyonni fayyaas waan kanarratti leenjii isaan barbaachisaa. Meeshaa gahaa isaan barbaachisaa. Kun yeroo gabaabaa kana keessatti qophiin godhamuun isaa dhugatti waan ulfaataadha. Warri humna itti qabuyyuu diinagdee itti qabuyyuu yeroo gabaabaa keessatti godhuu hin dandeenye. Kanarratti wanni isin koomenti gootanii dhaamsa summataa gorsas dabarsitan maaltu jira? Mana tokko keessa galu. Namni maatiin mana tokko keessa galu yoo ka olii gadi hin deemne jechuudha. Wanti godhamuu qabu jiraate yeroo namni tokko ala bahe fakkeenyaaf mee appaartimantii biyya kanaa furan mana keetii gabbaataa mana keessima qofatu harkaan qabee banaa jedhe. Garuu balbala alaa baatee balbala san nama meeqatu qabaa oola? Hin beekamu. So namni waan mana keetiin alaa hoo qabde hundaayyuu jechuudha. Yeroo kamiyyuu utuu qaama kee ija keentu kennu, fuula keentu kennu, qaama kee kabiraa even uffata keeyyuu utuu qabin dura yoo bishaaniif saamunaaf argatu ta'e sirriitti dhiqachuun barbaachisaadha. Amma ammoo waan jedhamu keessaa inumaayyuu wantootuma dhukkuba kana ofirraa dhooguun danda'amuun keessaayyuu tokkoffaa dhiqachuudha yookaan ammoo nama qabuyyuu akkamiin beekta? Because especially amma United States keessatti yeroo gabaabaa keessaa hagana bal'atuun isaa wanni akkamiin akka ta'e tilmaamuun wanni danda'amu tokko jiraate namoonni fakkeenyaaf fayyaa guutuu yookaan ammoo dhukkuboota biraa hin qabne yookaan ammoo immuunii isaaniitiyyuu baay'ee jabaa kan ta'e dhukkubaan qabamanii torbaan tokko yookaan ammoo sanii olii usuuwwan takka simtamii takkan argisiisin olii gad deemaa jiran. Argitee? Nu keessa yaa'aaranii jechuudha. Dhukkubaan qabamanii garuuyyuu dhukkumichi isaan irraa hin beeksisu. Kana waan ta'eef nama waliin galtuun ala yoo gabbaate tokkoffaa akka WHO'n meetira tokko jira. CDC ammoo meetira 2 jira. Meetira 2 fudhadhaa. That's a good because anama haasa'aa jira. Yoo haasa'u acufaan nama keessaa bahaa miti ree. So yoo guddate meetira walakkaa deemee lafa bu'a jechuudha. Yoo nama ammoo meetira walakkaa san namni si jidduu dhaabatee haasa'aa jiraate qaama isaa kamii irraa yoo bu'e ati namni irra bu'e sun ammoo fuudhee fuulaan yoo ijaanoo of qabe dhukkubichaan saaxilamuu waan danda'uufi social distancing sanii barbaachisa. Kabiraa ka dhiqachuu ammoo amallee irra deemuumaaf wanta kamiyyuu haa ta'u yeroo qabdee yoo harka waatutti jechuudha saamunaa fi waan yookaan ammoo yoo saamunaa argattee dhiqachuu hin dandeenye alkoolii yookaan disinfektiin yoo xiqqaate alkool parsantii 60 of keessaa qabu wannaa isaarra laala. 60% alkool qabaachuu qaba jechuudha wannaan harkaan saaniitaayizarii kunniin jechuudha.
isaan yoo bishaan argachuu dhabaatte harka yoo qulqulleeffatte at least 99% of the germs in ajjeesa jedhamee itti amanamaa jechuudha. Akkamitti ofirraa dhoogginaa utuu hin gahin utuu akkamitti wanni kunuu namarraa namatti taraa waan ati ibsaa turte jechuudha. San keessaa tokko droplet jedhanii waan yoo haasoftu, yoo qufaatu, yoo harkifattu, hancufatti xiqqoo namarraa baatu saniin jechuudha. Yoo haasoftu aga tokko deemee lafa bu'aa utuu nama biraan gahin. Yoo harkifatte immoo achi caalaa agas caalaa achi fagaachuu danda'a. Hancufti sirraa baatu jechuudha. Yoo qufaates akkasuma. Kana yoo utuu harkifattu harkishoon sun yookaan wanni afaanii si bahe yoo nama dhukkubsataa taate jechuudha. Harka kan kee tutte harka sanii yoo meeshaa namni biraa qabu tutte nama darbuu danda'a jechuudha vaayirasiin. Qilleensa irra bikkam tura yoo harkifattee ati biraa deemte yookaan wokii biraa goote yookaan biraa fiitte. Bakka tokkotti haga daqiiqaa 3 turuu danda'a. Sun nama taree nama miidhuu danda'a. Yaani wanni guutuun beekamu hin jiru. Ofiitii yoo ol bira dhaabattee haasa'aa jiraattee namatti darbuu danda'a jechuudha. Yoo meeshaa balbalaa koopparii yoo tuttee haga sa'a 24 irra turuu danda'a. Yoo stiiliif kaartoonii wayii yoo tutte ammoo haga sa'a 72 guyyaa 3 turuu danda'a jechuudha kaartoonii irra. Harka kan keetii harkifatte yookaan harka qufaate yoo meeshaa san tuttee ati biraa deemte guyyaa 3 achirra turuu danda'a. Namni biraa dhufee san guyyaa 3 san keessatti tunnaan itti darbaa jechuudha. Tokko san kana beekanii akkamitti ofirraa dhoogginatu tarraa jechuudha. Tokko social distancing ofirraa namarraa fagaachuu. Yoo haasoftu yookaan yoo nama wajji deemtu yoo meeshaa bitachuu deemtu yoo nyaataaf teettu faana 6 yookaan tarkaanfii 3 illee faana 6 taati akka tarkaanfadhutti yoo ta'e yookaan meetirii 2 fagaatanii namarraa taa'uun gaarii ofirraa ittisuuf jechuudha. Yoo gorri magaalaa walitti kiraawdii ta'uu danda'a baadiyyaa keenyatti ammootuu jireenyi nu adda addaa nama fageessaa hagam akka dhibeen kun hamaa ta'eef akka itti ofirraa dhooggan beekanii itti fayyadamnaani warra baadiyyaa fayyaduu danda'a. Durumaayyuu walirraa fagaatanii jiraatanii maatiin kun akka maatii kaan itti makamne walittisanii walirraa fagaatanii aga danda'anii jiraannaan malli nama baasu san qofa. Walirraa fagaachoo yoo waa tuqan ammootu meeshaa kanarra hagas turuu akka danda'u beekanii harka sirrii dhiqachoo fuula ofiin tuqeen osoo nama biraa harkan fuudhe harka fuudhuudha nama dhaabuu nu barbaachisa jechuudha. Yoo nama naga gaafata wal dhungatanii harka wal qabanii biyya keenya san dhaabanii naga fagomaa naga wal gaafachuun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Kabiraa harka sirriitti dhiqachoo waa tuqanii kaanii harka saamunaan dhiqatanii ofirraa balleessanii alkool saanitaayizeriin akka Haashim jedhetti parsantii haga 99 jarmii hedduu ajjeesa 65 ni ol alkoolii of keessaa qabu ta'uun gaarii biyya keenyaaf yaada yeroo baay'ee yeroo waan kana yaadadhan yoo alkool saanitaayizeriin qabnee maaliif fayyadamuu danda'an saamunaan hin jirre bakka bishaan hin jiru iddoo dubbisaan qulqulluun haraqeen yookaan alkooliin maal dhugamsuu faayidaa qabaachuu dandeetti. Percentii meeqa akka of keessaa qabdu ani hin beeku. Very low. Yoo guddaa qabu alkoolii. Alkoolii kan gastamu. Isinuu harka dhiqatanillee nama wanni jechuu dandeetti jechuudha. Alkoolii 60% jechuun baay'eedha bara. Baay'ee guddaa miti? Baay'ee guddaa. Baay'ee guddaa. So dhugaa jechuun sanitti deebite baay'ee. Ka biyya keenya especially namoota baadiyyaa jiran akkuma ta'etti baay'ee barbaachisaadha. Maatii lamaan yookaan namni bakka fagoo fa'aa magaalaa gurguddoo deemee yoo dhufe warri waan kana dhagahullee isaanii uummata baadiyyaa san ka eeguu qabullee dhugaa akka dhukkubni kun uummata baadiyyaa keessan seenne namni godhuu danda'u uummatoota carraa fakkeenya viidiyoo kana dhageeffachuu kan banee ilaaluu danda'uuti. Uf qofaaf yaadu miti biyya kana keessa fakkeenyaaf
maatii keenya eeddaa, ufiin eeddaa, hawaasa naannoo keetii illee eeddaa. So, I think responsibility guddaa akka godhachuu qabu nama keenya ka magaalaallee dhaquu danda'u, ka baadiyaallee deemuu danda'u. Namoota akkasiittu namoota carraa argite informationii kanaan qabne jidduu taa'ee irraa eeguu qaba jedhee yaadaan. Yoo uf shakke magaalaa bakkuma jiraatu taa'u. Yoo ammoo carraa argatee uummata kana bira gahee ka barsiisuu danda'u ta'e akkaataa fakkeenyaaf namni tokko qofa'u yeroo baay'ee callisee badhee haxxifachuu hin taane akkanatti harka kee keessaa akkanatti qabattee haxxifachuu. Kana jechuun wanni hafuurri si keessaa bahe yookaan ammoo hancurri si keessaa bahe simarratti hafa jechuudha. Ammoo yoo fakkeenyaaf ala amma yeroo waan sanitti waan dhufu na fakkaatee ufafootti yoo namni tokko yoo ala bahee alaa ol deebi'u akka tasaa waan namarra bu'u hin beekani uffata alaa baatee dhuftee deemtee daftee yoo ka qabaatu jechuudha. Namni keenya luxury akkasii yoo qabu ofirraa bakka biraa kaa'ee osoo nama biraa argitee harka fuudhin maal hin jedhin yookaan hagiyyuu waamayyuu hin kenniif fuudhee uffata san ofirraa miicee yookaan bakka miicamuu danda'u kaa'ellee sunillee beektaa waan kana ofirraa hadhisuudhaaf waan baay'ee waan gargaaru natti fakkaata. Hedduu galatoomaa isin lachuu I think marii keenya keessatti yaadota babbareedaa kaastanii mee gara dhumaallee dhufuu jirra yeroo qabnurraa yeroo biraa immoo gaaffilee biraa kan uummata keenya keessa jiru kan hubannaa uummata keenyaa cimsuu danda'u walitti qabadhee kanumatti yoo isinis yeroo qabaattan walitti dhufna. Gara biraatiin uummanni keenya yeroo hedduu amni tokko irri caalaan qotee bulaa ta'uu sabni tokko daldalaadhaa. Daldalli isaaniillee harka gara afaaniitii namni hedduuni yeroo ammaa kana manatti deebi'aa jedhanii namni waan nyaatuun hin qabu. Haa ta'u immoo gabbirraa reefu gara balleessaa dhufanii akka tokko oomisha manaa qaba namni. Yeroon kun yeroo amma rakkoo jirtu kana keessattuu namni keenya midhaan baasee gootaraa isaa gabaarratti gurguruurra dhibeen kun gaafa hammaate mana keessa taa'anii lubbuu fi haalli itti baraaruu danda'an mana keessa taa'uu namarraa fagaachuu waan ta'eef midhaanis gurgurachuurraa ammatti osoo of qusatee gaariidha. Mee namni hedduun biyyatti maaskii waan jedhu kana hedduu xiyyeeffannaa itti kennanii dubbatu. Maaskiin kunoo hagam baay'ee barbaachisaadha. Maaskii godhachuun of course barbaachisaa ta'us mana taa'uurra yookaan ammoo harka dhiqachuurra hedduu barbaachisaadha maaskiin. Maaskii funyaanitti godhatan kana jechuudha. Face mask jedhamu. Yaa maaskiin barbaachisaadha. Garuu amma wanti addunyaan irratti mari'achaa jirtu maaskiin barbaachisaa osoo hin taane maaskii gahaa qabnaa. Warri more fakkeenyaaf Dr. Turaa fa'aa fakkeenyaaf nama waliyyoo achi mana yaalaa keessa oolanii maaskii qabaachuu qaban. Maaliif kan dhukkubsateen dhufa waan baay'ee jira. Achirra ammoo maaskiin baay'een reuse amma fayyadamtee ittiyyuu deebitee fayyadamuu hin dandeenye. Kanaaf maaskiin barbaachisaadha. Garuu maal jedhanii akka CDC irratti dubbisetti yoo dandeettu ofii godhadhuu jedhan ofii hojjadhuu waan akka closet irraa uffatarraa ofii godhadhuu jedhan. Achirra ammoo waan reusable ta'e waan fakkeenyaaf amma itti fayyadamtee deebitee miicee deebitee itti fayyadamuu danda'a akka dandeettutti malee fakkeenya warra meedikaala yookaan ammoo warri mana yaalaa keessa hojii kana hanqinatu jira. Very high shortage, especially state biraa amma fakkeenya namicha New York durataa yookaan ammoo governor New York isa yoo kan dhageeffatan ta'e wanni akka maaskii fi PPE yookaan ammoo personal protection equipment kuni akka baay'ee xiqqaa ta'e waan himuuf jechuudha. San akkasitti ilaalla. Garuu yoo namni keenya maaskii kana ofiyyuu hodhatee fayyadamuu barbaadu ta'e waan tokko lama jechuu barbaada.
Tokkoffaa maaskii kana yoo fayyadamte uffatte alaabaa jiru. Yookaan ammoo utuu uffatiin dura usuma maaskii masanuyyuu hin fayyadamin dura harka kee qulqulleeffachuu qabda. Saamunaadhaan akkasumas ammoo yoo saamunaa hin qabne saanitaayizeraan qulqulleeffachuu qabda. Hin godhatta. Ala yoo baate usaa hin qaban. Jechuun maaskii san tuttuquun barbaachisaa miti. Because waan irra bu'u waan hin beekneef jechuudha. Ammallee maaskii jedhamu akka CDC fi WHO irraa dubbisetti illee itti dabalata social distaansii sanitti itti fayyadamuu qabda malee maaskii qaba jettee nama qabu jala jechuun dhiyaattee deemuuni tokkoffaa nama biraatiif illee wannaan fakkaatu yookaan ammoo nama biraallee akkas more insecure ta'u goota. Lammaffaa ammoo siyyuu namni biraatu yoo akka tasaa sirra buusee ati dogongortee maaskii san harkaan qabdee usumaan beekiin qaama kee kabraa qabdee ufittuu dabarsite jechuudha. Sun kabraati. Ammoo erga manatti galtee daftee maaskii san bakka wayii keettee harka kee dhiqattee ammoo maaskichallee sirri qulqulleessu saamunaadhaaf waan barbaachisanii diiterjentii garaagaraatiin qulqulleeffamuu qaba jechuudha. Yeroo lammataa deebitee itti fayyadamii. Yeroo tokko ol uduun qulqulleessin itti fayyadamii jechuu barbaadeetti. Especially alaan baatee yoo deebite. So ammaas. San irratti wanni an dabaluu barbaadu dura experience kiyya oduu hime bareedana fakkaata. Ani hojiin kiyya anesthesia jedheera. Anesthesia jechuun yoo namni hafuura baafachuu dadhabe yookaan operaasiyoonii fi yoo haa ta'u nama akka hafuura baafatu maashiniin gargaaru. Maashiniin gargaaruuf maal godhaa waan akka ujummoo wayii afaan keessa seensisee achii sombatti hafuura akka baafatan godha jechuudha. Yoo akkas godhu qilleensi achii ol ba'u diraapileetiin jedhan kun kan namarraa namatti dabarsuu kun akka jiru na dhufaa jechuudha fuula kiyyatti. Kanaaf maaskii godhachuu qaba. Uffata narraa dhoobuun kan biraallee uffachuu qaba. Maaskiin akka adda addaatu jira. Tokko maaskii reegulaariiti kan waan qilleensaan namatti hin darbine namarraa dhoobu. Tokko immoo maaskii waan qilleensaan namatti darbu namarraa dhoobu N95 jedhama. Sun yeroo tuberkuloosisii dhibee akkanaatiif malee yeroo baay'een fayyadaman. Maaskii san godhachuu qaba jechuudha yoo namni dhibee kanaan qabameera ta'uu isaa beeke yookaan shakkameera ta'ee jechuudha. Maaskiin sun dhabameeti rakkina baay'ee addunyaarra jira. Kan Yoorkii ka Haashim jedhaarullee haa ta'uu biyya biraallee haa ta'uu naannoo keenyatti illee jechuudha. Kanaafuu maaskii san akka osoo duraaf ta'e dhibeen kun hin dhufiin dura ta'e harka tokko godhattee sanboota hin gatta. Tuquun qabdu haala isaarra takka godhatte baafatte hin darbita. Amma waan inni hin jirreef qulqulleessanii guyyaa 3 haga 4 deebisanii nuu kennanii deebinee isa godhannaa jechuudha. So maaskiin biyyatti godhatan eessattuu godhatan yoo N95 kan hin ta'ini dhibee kanarraa si dhoobu jechuudha. Yoo itti dhiyaatee namni si kufate, yoo itti dhiyaatee namni si taxxifate. That is aerosolizing jedhani qilleensa ka akka tuftoo kana qilleensa jijjiiree facaasaa jechuudha namni yoo kufamu yookaan yoo axxifatu. Sun si qaba. Maaskii godhattee godhachuu baattee maaskiin ati godhattu sun kana dhoobuuf tolfamee miti. N95 yoo qabaatte sirraa dhoobuu danda'a. Inni akka jedhee addunyaa irrattu baay'ee rakkoo bitachuun nama dhuunfaatiif hin rakkisa. Sun akkasi. Kun experience kiyyaa fi maaskii akkamitti akka fayyadamu. Maaskii namoota gara biraatiin yoo deemine akka Haashim jedhetti yoo harka dhiqatte akka dura jenne sanitti namarraa yoo fagaatte itti dabalataa yoo maaskii godhattee hancufti si keessaa baatu yookaan nama biraa irraa baatu akka si bira hin geenye fuula kan kee akka hin geenye funyaan kan kee irra akka hin buune yoo kasii godhu itti dabalataan si gargaaruu danda'a. Garuu maaskii qabaayetti faana jahaa jedhan san irra tartee nama dhibee kana qabu dhiyaannaan maaskii miti ka fooxaa fuula maratanii miti. Maaskiin oomishamee sii kennamu surraan dhoobu.
maaskii N95 jedhamu kana yoo ta'in jechuudha. Kanaafuu godhachuun isaa gaarii. Faayidaa isaatii fi hanqina isaa beekanii yoo itti deeman. Fooxaa fuula marattee akka namatti hin kufaane yookaan akka namni fuula hin kufaane yoo goote bareeda. Ofii isa ofirraa qabattee ka harka dhiqachuu dhiiftee nama qufaa deemutti dhiyaannaan sirraa dhowwuu hin danda'u jechuudha. Hedduu gaariidha. I think maaskii irratti illee confusionii jiru akka gaariitti clear gootanii I think kanumaan xumuraa yoo dhaamsa xumuraa qabaatan wanni uummata keenyaaf hedduu barbaachisaadha. Dhukkuba kana ofirraa ittisuudhaaf jettan warra dhibameefis rabbi isaan haa maaru immoo akka ogeessa fayyaatiitti ogeeyyii fayyaatiitti wanni dhaamtaniif yoo jiraate egaa tokko tokko isinii kenna achi booda ni goolabna jechuudha. Guyyaa biraa immoo marii wal fakkaatu dhukkuba kana irratti gaaffilee walii sassaabnee warbi jedha walitti deebina. So wanni nu jiraate namni keenya of eeguu qaba. Falli dhukkuba kana ofirraa eegu. Yoo namni tokko qabame immoo let's not panic. Because nama qabame keessaa percentii 50 ol fayyaa jira. Namni dhukkubni kun kamiidhu umriin filatu sun dhugaa yookaan ammoo kun dhiira kun dubraan jedhu garuu namoonni keessaa miidhaman namoota dhukkuba akka asmaa yookaan ammoo dhukkuba subbaa qaban yookaan ammoo heart disease akkasumas immoo diabetes hypertension warri akkasii qabu kun more severe itti ta'a. Argite hin qaban namni kumuu himaa qaba garuu warra kannitti itti cimuu danda'a. So waan namni tokko godhuu qabu keessa waan jedhamee warri ogeessa fayyaa yookaan ammoo CDC fi WHO ne gorsaaru keessaa tokko namni I think it's good waa xuuxuu dhiisuun gaariidha. Because more akka dhukkuba kanaan miidhamtu si godha. Any tobacco smoking make you more susceptible to the disease. Yeah. Maaskii illee jennee maaskii lamaa sadii multiple mask it's actually dangerous jedhama. Akka dubbise jechuudha. Yookaan ammoo qorichoota garaagaraa amma jedhan antibiotics evidence wayituu haga ammaa itti argamne doktora kee waliin haasa'e malee itti fayyadamini. So anammaaf kan jechuu barbaada namni keenya ufuma eeguu qaba. Fagomatti utuu dhukkubni kun hin qabin of eeguu qaba jedhee kanuma wannaan amma barbaada. Galatoon. Anillee kanuma irratti itti deebiseetti jabeessuu barbaada. Dhibeen kun qoricha biraan qabu. Qorichi hagammaatti talaalliillee ta'ee qorichi isaan yaalan hagammaatti hin jiru. Kan isaan of yaaluu dandeettu kan ofirraa ittisuu qofaan jechuudha. Akkuma Haashim jedhetti haga dandeettaniin waan amma gorsa dabarsine kan namarraa fagaachuu, harka dhiqachuu, yoo fooxaa yookaan maaskii qabaattan godhachuu itti eda'amaan godhuu jechuudha. Kasanirraa hafe qorichaan yookaan mana yaalaa dhaqxanii nurraa wayyataan nuu fayyisanii wanni abdii qabanii jiru jechuudha. Biyya guddatte kanattuyyuu bakka yaaliin leenjiin gahaanii fi namni baratee qabeenyi gahaan jiru teknooloojiin baay'ee meeshaan ammayyaa jiruttuu hin dadhabatu. Biyya keenyatti ammoo rakkoo guddaa fiduu danda'a jechuudha. Kabiraan mootuu yoo waa'ee dhibee kanaa yaaddan of qofaa miti. Maatii hunda miidha. Abbaa kan keetti ta'uu danda'a, haadha ta'uu danda'a, akka ta'uu danda'a, abbeera ta'uu danda'a. Nama tokko qabnaan waan akka kufaa kaanii bira geettee qabuu danda'a dhabaa miti. Bira geettee waliin teettee xiqqoo tatabannaan itti darba. Gaafiin qabu kun jechuudha. Saniif addunyaa kana mara waliin guyyaa takkatti nama dhibbaa gara kumaatiin ajjeessaara jechuudha. Kanaaf gorsa hayyoonnii fi mootummaan illee isinii dabarsu fudhadhaatii kuni waan siyaasaatii miti. Waan lubbuu namaati. Siyaasa yeroo biraatti itti naasu. Siyaasa yeroo biraatti adeemsifachuu yeroo qabnu waggaa dheeraaf illee qabaataa ture. Yeroo gabaabduu tana waan siyaasaatiif utuu hin taane waan lubbuu namaa ittiin baasuu waan dhugaa only facts
waan sobaa uduutti hin dabalin, waan nama sodaachisuu uduutti hin dabalin. Uduu sodaachisuu taate lakkoofsa nama guyyaa guyyaan du'aaruu nama miidhamee viidiyoo isinii baasuu dandeenya kan dhugaa. Kuni of eeggannoo keessaniif of eeggannoo maatiitiif jecha haga dandeenye isinitti dabarsuu yaallaa isinillee akkasin hubadhaati siyaasaa fi waan biraa kaadhaamaaf lubbuu baraaruu yaala. Namatti jaalattu du'uu danda'a, nama ofiiyyuu du'uu dandeetta jechuu barbaadeeti. Galatooma. Ayyika Dr. Turaa Lencoo Columbus Ohio irraa barataa faarmaasii Haashim Aadam Minneapolis Minnesota irraa yeroo keessan fudhattanii marii akkanaa gaafilee uummata keenya keessa jiru waan hubannaa keenya uummata keenyaa cimsuu irratti marii godhuu keessaniif hedduu galatooma. Dhaggeeffattoota keenyaaf yeroo biraa ammoo dhukkuba kanarratti vaayirasii kanarratti akkaataa wantoota hubannaa uummata keenyaa cimsuu danda'an gaafilee uummata keenya keessa jiran walitti qabnee marii bifa kana qopheessinaa. Irra deebi'ee hedduu galatoomaa jedha. Yeroo biraa marii biraatiin walitti deebina. Agasitti nagaan naa tura. Fayyaa ta'a. Baay'ee galatoomi kaatillee nagaan nu tur kana qopheessuu kan keetiin baay'ee galatoom. Amaanattillee galatoomi. Ani Moorheed jira. Boorerra Noordakotaatii fi Minnesotaati. Minneapolis